بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كي نكون سينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالتسيه إيغا waggaa sadaffaa fi afuraffaa waan argame dubbanne darsii irraa boodaa keessatti ummanni yahudaa ka naannoo san jiru ka rasuuli alayhi salaatu wassalaam waliigaltee guddoo wajjiin godhanii akka biyyummaa tana laalanii diina biyya tana weerare hundayyuu waliin ittisanii tafiitii ammoo nagaya walii kennan irratti walii galaniin ballama isaan jidduu jiru san qabxii sanirraa tokko akka yoo namni tokko muslimni rakkate yahudan qarqaartu yoo yahudan rakkates akka muslimni qarqaaru namni muslimaa tokko nama ajjeesee nama lama gumaa baasuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qophaawanii gumaa san horii haga tokko walitti qabanii horiin bakka geeffamuu dhabee sababaa horii san irraa fuudhuuf yahudaa banii nadiir bira deeme jenne gosa irra guddoo ta'e irra humna qabdu irra qabeenya gugurdaa qabdurraa tokko isiin tuni bakka silaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafatee gumaan wajjiin baasa akkuma duraan ballama keenya nu jidduu jiru waliigalteen teenoon akkas taateef gumaan wajjiin baasaa jedhee rasuuli alayhi salaatu wassalaam isaan gumaa wajjiin baasuu odoo hin tahin wal mari'anna akkamiin baafnaaf hagam baafna irratti wal mari'anna jedhaniini rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ajjeesuuf sirreeffatan isaan rasuula rabbi ajjeesuuf sirreessan saganteeffatan rabbiin guddaan himee fi jalaa baase eegasi rasuuli rabbii duuletti bahe jenne isaan kana cabsee biyyi san keessaa baase jenne wanni waan kanarra deebineef warra asii deeme kanattu harki guddaan isaanii lafa maqaan isii khaybar jedhamtu kiiloomeetirii 70 kaaba madiinatul munawwaraa kiiloomeetirii 70 gara shaam ol deemanii lafa khaybar jedhamtu ta yahudan guddoon qubatan achi galan isaanis warri kun guyyaa achi galerraa jibbannaa fi gadoo muslimaa guddoo baadhatanii achiin galan jibbanna san irratti hojjatuu eegalan qabeenya waan qaban horii gugurdaa dahaba guddaa asii fa'anii deemaniin guddicha kana waan murteeffatan akka muslimaan cabsu irratti mallaqa kana baasan if keessaa nama maanguddoo nama 20 ka isaanii irra qabaataa irra beeka'a 20 if keessaa baasanii 20 kun akka aalama guutuu afaan tokko godhe muslima irratti bobbaasu duulli sun akka duula lolanii irraa deebi'an hin tahin duula dhaqaniituma guutuma tokko tokko nama muslimaa ajjeesanii lafa gubbaa haqanii akka eeganaa nama muslima jedhamuttu jira jedhee namni tokkolleen hin dhageenye godhuu saganteeffatan sagantaan kun egaa sagantaa guddaa sagantaa kanatti irratti hojjetuudhaaf maanguddoon 20 tun khaybar irraa bahanii makkaa dhaqan qureesh wajjiin dubbatanii yaada ifii ibsaniif qureesh yaada kana garraan guddoo gammadde qureesh rakkattee jirti qureesh lubbuun qabamtee jirti duula irraa boodaa ka ballama duraan rasuula rabbii wajjiin qaban badritti dhaquu dadhabanii sodaatanii irraa hafan maqaan isaanii guddoo bade daldalli isaanii harkaa bade guddoo miidhaman nama muslima kana lafarraa haqna jedhu garraan baay'ee gammadan garuu akkamitti hujirra oolchina yahudan waan jetteen
isiniif qopheessa aalama kaan hundaanutti qopheessa Qureesh ifiif nama naannoo ifii jiru qopheessite Yahudan gosa gosaan irra deemte gosa hundaa'uu mallaqa gurguddaa kennite akka gosti hunduu murtii muslima duuluu tana irratti qoodarraa fudhattu gooti warra kibba jiru kana hundaa fixanii warra junuuba jechuun egaa naannoo Makkaa fi Hijaaz kana keessa bahanii asiin Najditti ol dabran gara bahaa bahanii bahasan irraan eegasii gara kaabarraan gosoota san hundayyuu keessa deemanii yeroo dheertuu kennanii fi mallaqa guddaa itti baasanii osoo deeman gosa guddittii Arabaa taa naannoo sanii irra guddoo Qaxafaan jedhamti gosoota baay'eetu isii tana jala seenaa gosa Qaxafaan tun gosa shiftummaa fi nama aduu fi hannaan jiraattu aadaa isii gosoota Arabaa keessaa gosa irra sharree qabdu Qaxafaan ta irra sharree qabdu irra badduuti gosa namni waliigaltee tokkollee godhuu danda'u miti waan amma murtazaqaa jedhamtu kana warra mallaqaan bitamee namaa lolu kana gosti Arabaa yoo dur wal loltu yoo gosti tunna injifattii sodaatu deemanii mallaqa guddaa horii guddaa baasanii dhiira Qaxafaanii tanarraa kireeffatan mallaqa kennaniifi tun murtazaqaa gosa tana dhaqanii Yahudaan mallaqa guddaa kennaniif mallaqa qofaa osoo hin tahin waan jedhanii yoo isin wajjiin nama 6,000 duula qopheessitanii baatan midhaan biyyi Yahudan qubattu tun Khaybariin tun biyya Khaliijaa taa Saharaa tana keessa bakki bishaan ilti bishaanii yaatu hedduun Khaybar namni gartaniin beeytanii ila hedduu yaa haga ammatti akkasuma ima yaati tanagaa ooru gurguddo jira qabeenya gurguddo jira qabeenyi naannoo sanii irra guddaa Khaybar jira waan jedhaniin midhaan Khaybarii waggaa tokko baha guutuu akka jiru waggaa guutuu ka Qaxafaan jedhaniin Qaxafaan gosa Qaxafaan ta Arabaa tana guddittii tana gosa tana isinii kennan waan Khaybarii naannoo Khaybar tana midhaan muramu waggaa tokkoof akkuma murameen keessan jedhaniin Qaxafaan tan agarraan lolaaf qophoofte nama 6,000 isinirraa barbaadanii waraana 6,000 ka hidhannoo fi qabu waraanni kun 6,000 qopheessan gosti biraatis hin qophoofne Qureesh akkasitti qophoofte gama waraanni 10,000 rasuula duuluuf alayhi salaatu wassalaam qophaa'e yoos dooyan muslimaa oduu taan oduu hatattamaa fidde Madiinaa oduun guyyaa san dhufte seenaa gubbatti oduun oduu sanirra baddu'u ummata muslimaa achiin dura takka an mudanne eegas illee mudanne nama 10,000 zamana san 10,000 waliin gayu arabni waan akkasiin hin beeku waraanni isaanii kan irra guddaa akkuma araba aadaa isaanii 1,000 lama yoga itti nafne 10,000 takka waliin ga'ee hin beeku arabni zamana san waraana 10,000 Madiinatti duulee adhee horiirraa fudhatuu miti lubbuu isaanii tokko tokkoon ajjeesee fixee qubataa eega qabannellee eega fixnellee waan jedhan waraana muraasa haga tokko jaba achitti lakkifne Madiinaa qubsiifne Madiinarraa akka nama nu jalaa baqate tokko tokkoon faana deemne ajjeefne nama islaamummaa muslimummaa fi dhokfates tokko tokkoon jala deemne akka ajjeefne sagantaa baasan yeroo duraa fixne hunda isaanii dhiira dubartii ijoollee dadhabaa maanguddoo hunda ajjeefnedhan waraana achuma qubsiifne achi dhiifna waraanni sun duuba nama dhokate tokko tokkoon ajjeesedhan sagantaa gara maleeti kun
dubbiin tun ummata muslimaa baay'ee rifachiifte yoosuma rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam marii ifiiga mana marii ifit walgayii labsan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam hayyoonni muslimaa yoos walgayii hatattamaa walgayan hayyoota muslimaati hayyoota arabaatii miti hayyoota muslimaati isaan keessa nama gosaan araban tahini jira waraanni harki guddaan haa araba ta'u malee mana marii isan keessa yeroo san namni yaada kennatu bilaali kee jira habasha salmaani keessa jira faarisi salmaanin kun yeroo duraatiif ummata muslimaa wajjiin duularraa qooda fudhatuuf qophaa'u jira saniin duran takkaa qoodarraan fudhanne salmaan ilfaarisiin maal yoo jettan salmaan guyyuma rasuulli duraa dhuferraa amane garuu gabricha ture nama yahudaa tokkoof gabricha ture qoodarraa fudhatuu hin dandeenye waan ummanni muslimaa irra jiru tanarraa qooda fudhatuu hin dandeenye maal tahere amantii fi barata'atuma namni sayyida saasanii dalagaa ture gaafas ammoo rabbiin laaffisee fi namtichi yoo horii guddaa naa kennite oorruu guddoo naa gadhaabde si bilisoomsa jedheeni ummanni muslimaa hunduu qarqaaree waan sammaraa rabbi irraa baasee bilisaaf yeroo duraatiif duuba duularraa qooda fudhata jechuun laalamee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam aqli isaatiif dandeettii isaa laalee takkitti mana marit dabale marii guyyaa sanii keessa jira jechuun salmaan hagam takka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam gosummaan naman dhiibne sabummaan naman rakkifne naman harkifne as keessa sii galti namni bifa bifaa yoo walit dabalame jabeenya gugurdaa ta'a ikhwaani jabeenya gugurdaa ta'a maal aqli walit dabalamaa aadaa walit dabalamaa mala tokko biyya takka hin beekne mala biyya biraa akka laafat argatuu dandeetta akkuma amma lolan keessatti nu galuu jiraattu yoos egaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam walin yaame mana marii kana dura maal kaayaan oduu haarawa dhufte tana oduun tun nama 10,000 madiina duulee muslima hunda ajjeesuuf lafa tana qabatee amantii tana lafarraa haquuf saganteeffatanii mallaqni guguddaan itti bahee aalamni naannoo kana jiru hunduu sanirratti walii gale duraan gosa takkaa wal lolanii miti gosaa miti amma mushrika kee jira yahuda kee jira kiristaana kee jira gosummaan hin jirtu aalama ta'ee jechuun amma kullolli yoos egaa namuu mala kennu amma maal taana amma dubbiin jalaa baqanna waan malaatii miti garan baqanna bakka itti baqannu jira ifirraa dhoowwina waan malaatii miti waraanni muslimaa yoo namni tokkollee irraan hafiin hunduu qophaa'e nama 3,000 10,000 san muslimni hunduu hin gayu yeroo san muslimni madiinaa qubatu hunduu yoo takka takkaan ijoolleef dubartii waliin lakkaa'an 10,000 hin gayu yeroo sanitti waraana hagas ga'u dura dhaabatanii nama xiqqaa kanaan ifirraa dhoowwuu hin danda'an maal goona dhe mala dhawanam rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam aadaa ifitti nama taa'ee rabbii keenna kadhannaa umaan rakkannu jedhuu miti rabbi kadhataa mala dhawatan sagantaa baafatan sagantaa baasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sagantaa hedduu askaanii irratti haasayan yoo akkana goone hoo yoo tana goone hoo yoo sana goone hoo tanaa miti tana haa goonu haasawan irratti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam diktaatoraa miti nama yaada ifii kennee akkana tanuma qabadhaa hojiin oolchaa namaan jedhuu miti mala nama yeroo hundayyuu mala nama dhaawat shuuraa walif fidan rasuuli rabbi marii yeroo tokko qofaa rasuuli marii waliin nama yaamne sun yoom
yoo amri rabbii jiraatte yoo dirqamni tokko amri rabbii jiraatte waan san rabbiin akkas godhaa jedhe in goonamoon goonuu namaan hin mari'atan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam mariin hin jirtu yoos maan rabbiin murteesse waan ammoo rabbiin murteessiniin ummataan mari'atan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraanni qophaa'e torbaan lama keessatti wal ga'uu heda waraanni kun tokko kaabarraa dhufaa tokko kibbarraa dhufa warri qureeshii fi kinaana warri najdi warri hijaaz kun kibbarraa dhufa qaxafaaniif ummanni ammoo najdii kun kibbarraa dhufa kun kaabarraa dhufa akkasitti gaa ikhwaani torbaan lama qabna yeroo torbaan lamaan kan keessa maal hojjechuu dandeenya yoos mala ajabaa tokko sahaabtichi haaroonni yeroo duraatiif marii ummata muslimaa wajjiin seene taa'u jiru kun salmaan alfaarisi radia allahu anhu wa ardaah yaada kennate maal jedhe jarana yeroo biyya teennatti jedhe nu ummanni faaris biyyi faaris egaa biyya guddoo beekamtu seenaa guddaa qabdu nu ummanni faaris yeroo diinni akkana nu marsu yeroo diinni nu marsee humna firraa dhoowwinuun hin qabne boolla qotannaa boolla guddoo qotannee ifin marsinee akkasi boolla tana gamanaan teennee ifirraa itti ifna jedhani boolla akkam qottan boolla akkanaa qonna akkam gootan duuba boolla qonna waraanni diina kennaa boolla gamas jira boolla gamanas dabruu hin danda'u nu ammoo gamana teennee ka dabruu yaalii godhu xiyyaan dhoofna waraanaan dhoofna dhoowwina akkasit ifirraa itti ifne takkitti maan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yaada kana fudhanneedhan yaadni kun fudhatame jechuu yaadni salmaan alfaarisii yaada fudhanne haa fudhannu malee garuu akkam faana gooname amma yoosuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam koree takka kanaaf qopheessan ta rasuuli rabbii deemmatuun nama haa koree sanii fudhatanii madiinaa guutuu moggarra deemanii laalan magaalaa guutuu laalan karaa kamiin diinni nu seenuu dandaya karaa kamiin hin dandeenye argan yoos maaltu galeef madiinaa karaa lama qofaan banaa qabdi karaan tokko kaaba karaan tokko ammoo kibba gara dhi'aatiif gama bahaatiin gaaraa fi oorru jinaa waraanni seenuu hin danda'u magaalaa guutuu gama dhi'aatiin waraanni seenuu hin danda'u gama bahaatiinis waraanni seenuu hin danda'u maaltu hafere kibbaaf kaaba tafe gara kibbaa yahuda qubata magaalaa yahudaa tabanii qureeydaa jedhaniintu qubata waraanni yoo isaan kana keessa as bahe malee sitti as dabruu hin danda'u maaltu hafere gara kaabaa qofa tafe kaaba tana dhaqanii ilaalan rasuuli rabbi laftun hagam takka geetti laalan lafti gaara tokkorraa haga gaara kaanitti kiiloomeetirii 12 maal murteeffatan duuba rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam kiiloomeetirii 12 tana booloqotu osoo tana booloqotutiin seenin dura yahudatti dhaqanii waliigaltee teenna tanu qabnu waliigaltee san irra jirtammoo waliigaltee teenna san diigdanii ballama keenne jedhanii gaafatan hin diigne ballamu keenya irra jirra beeknaan yoo diinni nu duule nu waliin nurraa dhoowwitan nu wajjiin dhaabattanii gormuu nu taatanii gormuu isinii taan ballama rabbiiti ballama walii seenan haarawumsan jechuu
waliigaltee duraan jirtu irra deebi'anii haaromsan waliigaltee waggaa 5 geette amma irra deebi'anii haaromsan maal godhantu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dirree amma lafti tun qotamuun maltu dhufanii sirreessan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yoos maal murteessan kiiloomeetirii 12 akka lafa qotan laftun akkam faana qotamti lafti mitirii 5 bal'inna mitirii 5 akka bal'isan akka fardi irra utaaluu hin dandeenye mitirii 5 bal'isan hagamta akka gaqqotan ammoo qileenna mitirii 5 gaqqotan subhaanallah waan nama rifachiisa wallahi waan nama rifachiisa mee akkamitti mitirii 5 bal'inna jechuun hagamta akka geetti mee ilaala mitirii 5 ammallee gaqqotan namni waan kana qotu hoo nama hagam mitirii hagam moo dheerinni mitira 12,000 kiiloomeetirii 12 innemi mitira 12,000 jechu dheerinni sun gaararra haga gaara kaanitti bal'inni hoo ammoo garaan keessa hagamta akka bal'ata mitira 5 jenna hagamta akka gadheerata mitira 5 tun amma mee ikhwaani wallahi yoo abbaa feete injineer feete wajjiin teette sagantaa kanatti kennitee muhandisa feete wajjiin haasoyte waan sirifachiisaa garta bakka tanatti boollo qotamtu lafti sun gaaraa beeka lafa madiinaa namni beektan hin beektan gaara lafti lafa dhaga'aati lafa namni akka laafaatti waa qotuu danda'u miti takka meeshaa wahiin qotan hin jiru 2 warri qotuu hedu kun muuxannoo qotiinsa lafa qotan tanan beeku hojjetaa waan kanaatii miti kun nama nagaya lafa muuxannoo waan kana gaqqotuu kun hin jirretti ta meeshaan gatiin qotan kun hin jirretti meeshaan biyyeen fuudhanii ala darban hin jirretti meeshaa yoo dhagaan dhufe dhagaa sana hin cabsan hin jirretti muuxannoon ammoo waan kanaan dalagan hin jirretti sanii wajjii yeroo qabbana baddu'uuti ta namni akka gaarii waa qotuu hin dandeenye beela qiyaasa malee guddoo jira sodaa itti dabali duulli hagana ga'u dhufe guyyaa 7 qofaa qabna 7 keessatti dubbiin tun dhumamuu qabdi 7 keessatti dhumuu qabdi dubbiin tun namni jiru ka qawwee fudhatuu danda'u ka fayyaa ka qawwee lola seenuu danda'u nama 3,000 3,000 kanarraa hangni tokko fayyaa hin qabani hangni tokko mashkuula hujii biraati hangni tokko gama biraa ergamanii dooyaa dalaga marti boollo qotuu hin danda'u osoma hundi isaaniitu waan boollo qotan taate namni 3,000 mitirii 12,000 bal'inni mitirii 5 gaqqileenna ammoo mitirii 5 zamana hagan ga'u keessatti qotuu danda'an silaa kwaare meeshaa wahiin harkisan hin jirre osoo zamana keenya kana taate wanni kun hojjetaa hagam ga'u nama barbaachifti sibiila lafa qotu kana hagam takka hedduu nama 200 ol nama barbaachifte irra kaayu sibiila lafa qotu guddicha makiinaa lafa qotu kana sanirraa ammoo ka biyyee irra fuudhanii biyyee tana asii gara bira facaasu kana 100 hedduu nama barbaachisa sanii wajjiin 7 keessa fixuu hin danda'an 7 keessa karoma xiqqaa tokko warri addunyaa nama teknooloojii hanga walii geessanii karaa xiqqaa tokko ijaaruuf 7 hin dhumun gartanii garuugaa murteeffatanii itti seenan ammoonni ajabsiisu murtima ummanni sun qabu jabeenna ummanni sun qalbii isaaniitu na ajabsiisa waan hin beekne takka hujii takka aan hojjetin biyyee hagam mitirii 5 eega gabbuute biyya tana akkamiin ala baaftaati tunoo nama ajabsiisaati maaliin gabbaafta yooma lafti sii qotamteeyyuu laftuun qotamtuu dhagaa wallahi yaa ikhwaani gama hundaa yoo laalte mi gama hundaa yoo laalte mucjizuma rabbi malee waan ilmi namaa hojjetuum jetta garuu boollatti seenanii qotan
namni tokko ummata muslimaa keessa ka in dandeenyu nurraa dhiisaa hujiin tun hujii jabdu'u yoo fedhe haanu ajjeese yoo fedhan haanu ajjeesanii jedhe tokko hin jiru qonna eegalanii gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama dura qooda fi fudhatee qoterraa tokko nama kudhaniin walitti hidhanii nama akka lafa qotan godhan اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابي رسول ربي كسر مالجرا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا إسان تنجل عجدا رسول ربي أمو مالجنا اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر إسان كنجد الرسول ربي صحابا قوتون جلا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا هي كان رسول مالجدا اللهم يا ربي كيا إن العيش جرون عيش الآخرة جرو الدنيا جرو آخر أمله جرون الدنيا ومامتي فاغفر يا ربي أرارم للأنصار أمة أنصاراتي أرارم والمهاجر أمة مهاجر توتل يا ربي دي لساني أرارم فيه جرى وهجتنا قاد جرى كون مهاجر أكون أنصار مامي إسانه مالجدا نحن الذين بايعوا محمدا نو ورى نبيي فرة نبيي رب الرابا لما فوله على الجهاد كرا ربي كيستي جهاد قدرتي ما بقينا أبدا هجا جر أكا كرا ربي كيستي جهاد قول ورى لما فوله نجدا إيغسي رسول ربي كسمتي إساب وجين هجت إخواني وني إلمنا ما كان وهجيودو ويج أفسا هجي نمني وللرتلالو هجي نمني وللرتلالو كنمني أنقوم بيبولشو نهجن تاو اتئانا نسان هجن كورسا بكبو إيدو فلنا سمانا أمرنا مباسو ملين هجن ummanni laafaan amri itti baasan tulleen qalbii qulqulluun hin hojjetu hujii silaa namticha mootummaa kanaa irra ol aanu yoo inni gabbu'ee hojjete warri isa jala yaa'u ka angoo qabu hunduu waliin gabbu'ee hojjete miskiinni qalbii qulqulluun hojjetaa hujiillee rabbi laaffisee fi barakaa keessa kaayaf wanni guddoon ummanni sun argate ka ammoo zamana keenya kana keessa dhabame isii tana ولين هجته رسول ربي عليه الصلاة والسلام هجتني مال جدا غير رسطوكا عبد الله بن رواحة أرمان دورة جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام دي بسني جدا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكاتا منزومة يوكان غير سوء أفان أربا كانت تقرأن أكاتا أفان أربا تهوك أبا إخواني حواسني هندو يروان كان قرأوا أكا إفيد تقرأ هندو دوكو قرأ قرأ ونتون أوزان شعريك أبدي رودة أكما أفان أربا دبة متك أرعان اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أكلتك يا إخواني هجين اتفوفته كقبنتي هجم جيت تجرتو صدان هجم جيت تجرتو beeltii hagam geettu jirtu maal jedhe saxaabtichi abuu xalhaan rasuula rabbitti dhaqne yaa rasuula rabbi beelti nuti heddumaatte beeloyne kunoo garaa keenna wayaa gararraa ol fudhanne kunoo akkana dhagaa tokko tokko garatti hidhanne dhaabatuu dadhabne yoo dhagaa garatti hidhatan garaan kun nama jabaata nama socho'u nama lollooci'u dhagaa garatti hidhanne akkasit hojjannaa beelti nu fixxe jedhaniin yaa rasuula rabbi
yoos rasuulli rabbi yoon wayaa gararraa ol fudhannee dhagaa tokko tokko gara nuu hidhaa qabu garsiifne wayaa ifii gararraa ol fudhatanii dhagaa lama ka itti hidhaa qabu nu garsiise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beelarraa ka'uu dadhabanii rasuulli rabbi dhagaa lama hidhatan guyyaa san guyyaan jaabir ibn abdullaahi ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hagam beelawanii miidhamni hagam ga'u irraa mul'atu arganii gama kaanin akkana biyyee qotan biyyee darban boolla qotan gama kaanin beelawanii dhagaan lama garatti hidhaa qabu yoos jaabir obsuu dadhabe cehee mana fi dhaqee haadha mana isaa gaafate intala rasuuli rabbi akkana keessa jirani wamaa lafa jiru jedheen jetteen ilmi re'ee xiqqoo takka jira tana isaa gorraanuufi dhihanni xiqqaan tokko sin jira waa nama sadeen tokkon gaya jetteen gammadee sadeen kana nuu qopheessi jedhee rasuula rabbitti nama lama ka biroo yaama rasuula rabbitti dhaqee alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii dhihana xiqqaa tokko ka nama sadi gayu isinii qopheessine siif namni lama koottaana jedha wajjiin jedheen yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata nama 3,000 ka dhaabatee lafa qotu kana itti lallabanii maal jedhan obboleessa keessan jaabirtu dhihana isinii qopheessee keessumooma si yaame hundi keessanuu koottaa jedhen nama 3,000 yaaman rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaabir amma lafti fuudhuu dadhabde nama 3 yaamanii beekin dhihana nama 3 qophaa'e nama 3,000 yaamame ama takkitti maal jedhe silaa badiin buute mee dura cehee magaalaan haga kiiloomeetirii 5 takkaa irraa jirti beeka cehee jedhe dura osoo ummanni kun hin dhufne mee galee intalatti hime jedhe haadha mana keetti hime cehee cehu dhufe maal jennaan badiin si buute warri muslimni hunduu akka jiruun mana kan keetii dhihana nyaatuu dhufaa jira jedhen maal jetta hunduu dhufu jiran waraanni guutuun namni 3,000 ka beela qabu qophaa'ee dhufaa jira karaa yaa'aa jiran jedheen subhaanallah mu'mina gaa intala iimaanni qalbii sii guute jecha gabaabaa tokko gaafatte jecha ilmii ka hikmaa itti himtee jetteen rasuula rabbitti akka dhihanni kun dhihana nama 3 qophaa'e ta'e itti himtee jetteen itti hime jedheen ka ati itti himte aalama hundaanuu koottaa jedhee jetteen jedheen rabbittu beekaa dhiisii deem jetteen hin rifatini allahu akbar wallahi ta zamana keenna hanan beektan egaa ikhwaani yoo nama 3 wajjiin mana dhufnettee nama 10 yoo fidde dubbiin akkasiin taatuun beektan imaana wanni imaana wallahi meelaan rabbi sodaadha dhiirsa fi gammachiifte rabbii ifitti irkatte rabbiin sunilleen isii seenaa keessa olche laal yoos rasuulli rabbii maal jedhe kotee dhihana irra dhaabdan kana kurree irraan fuudhidha dhenna akkasuma lakkisa'a ishii dhaqanii rasuulli rabbii nama 10 seensisaa jedhe namni saffii dhaabanii nama 10 seensan 10 dhihana isaatti kennanii namu nyaatee quufee baha 10 itti kennanii nyaatee quufee baha 10 itti kennan hundi isaanii quufan jaabirii fi haadha mana isaatiif ijoollee qofa tafe jaabir egaa ijoollee yeroo san eegabbaan du'e fuudheen beeytanii dubra bolowwan isaa yoos isaanii kennee nyaadhaa jedhen rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhiiraa quufanii ijoolle'eef dubartiin hoo hundaahuu kennanii namuu quufe rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam sadarkaasan
sadarkaa san ga'e ummanni akkasuma guyyaa haga tokko bulanii ammallee Nu'maan ibn Bashiir obboleettiin isaa timira diqqaa tokko fiddee rasuula rabbitti kennite yaa rasuula rabbi nyaadhaa jettee maaliif qopheessite isiin abba'aaf obboleessi Bashiiriif Nu'maan as jiran abbaaf obboleessaa rasuula rabbiiti akka nyaataniif timira tokko fidde timira kaan rasuula rabbii fuudhee ummata guutuu nama 3,000 olii yaaman hundi keessanuuf dhufeetu namu keessaa haga nyaatu keessaa fudhatee bira bahee dabra namu haga sagawu keessaa fudhatee wayaa fi buufatee bira bahee dabra osoo timirri kun hin dhumin namni hunduu quufe akkasumatti hujii seenan ikhwaani mucjizaan guyyaa san argamte hedduu lafa qotan kana keessa lafti lafa dhaga'aati lafa gaaraa san tasin beeytanii lafa san keessa dhagaan guddaan tokko gabbahe dhagaa gabbahe siida dhagaa guddaa kana gabbahe cabsuu dadhabnaan rasuula rabbitti dhaqanii himan yaa rasuula rabbi dhagaa guddaa tokko nu gabbahe cabsuu dadhabne maal goona jedhaniin yoos maal godhe rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam ifi sibiila fudhatanii seenan dhagaa guddichi isaan dadhaban kana sahaaban guutanii dhaabatanii daawwatan jalli guutuun akka jiruun siidaa ta'e dhagaa ta'e waan cabaatii miti rasuulli rabbii dhaabatanii bismillaah jedhanii ol fuudhanii gadhawan takkitti madheen dhagaan cabe allahu akbar jedha rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam ucxiitu mafaatiixa ashaam rabbiin bantuu biyya shaam harka kiyya kaayee naa kenne jedhen biyya shaam rabbiin naa kenne jedhen wallahi innii la anzuru qusuuraha alxumar assaaca manoota isii diddiimaa san amma argu jira jedhe wallahi rabbi naa kenne lammata ammallee ol fuudhanii dhawan haga tokko dhagaan cabe yoos maal jedhan allahu akbar ucxiitu faaris jedhe biyya faaris illee rabbi naa kenne jedhan naa bane qabadhe biyyi tiyya mootummaan tiyya qabatte islaama taate sadaffaa dhawan ammallee bismillaah jedhanii yoos dhagaan cabe akka jiruun yoos maal jedhan allahu akbar ucxiitu mafaatiixa alyaman jedhan rabbii yaman illee naa kenne jedhan meelaal ikhwaani waan nama gammachiisa meelaal ummanni kun marfamee aalamni guutuun saganteeffatee lafarraa isin dhabamsiifna jedhaniini aalamni guutuun sanirra waliigalee dhufaa jiran beelayani boolla qotuu dadhabani qabbana soda'a miidhaman isaanii kanaan maal jedha biyya shaam qabanne biyya faaris qabanne biyya yaman qabanneedha wanni inni jedhu kun waxyii rabbii ta'uun beekan isaan mee maaltu itti dhagama waraana kana bar waraanni laal mee sadarkaa kanarraa kaasee bar rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam sadarkaa gabaabaa insha allah beelarraa baanaan jen qabbana tanarraa baanaan jen sodaa tanarraa baanaa waraanni kun nurraa cabaa miti dubbiin aalama guutuu qabannaa dubbiin sagantuma lallaafaa kanarraa ol dabarsee rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam biyyoota gugurdoo yeroo san jirtu shaam qaban iiraan qaban yaman qaban fagaataniituma dabran kun maal godhagaa hamilee gugurtuu qalbii sahaabaa keessa kaaya wanu nu deemnuuf dubbiin bakka laaftuu tanaa miti dubbiin bakka fagoof deemna argan sodaan laafan kun jalaa dabrane
nama aalama guutuu qabatta jedhaniin hattuun shiftaan karaa si taa'ee si eegu jiru kun maal sodaachisare maal sodaatta wata akka sodaattu hin qabdu tanaa ol dabarte ati akkasit egaa boolli sun qotamte xumuramte yeroo xumuran torbaan lamaan kana keessa xumuramte waan nama ajabsiisa waraanni kaafiraa namni 10,000 yeroo inni dhufee magaalaa seenna jedhe boolli kunoo hagam geettu qotamte namni achi kalaa'uu hin danda'u dhufaniituma daawwatu goran waan takkaa isaan arganii meegaa amma isaan muuxannoo biyya faaris irraa fayyadatan waan guutumatti arabni beekuu miti Abii Sufyaan gubbaa dhaabatee maal jedhe tu waan takkaa seenaa gubbatti arabni argee miti jedhe waan biraati lolli akkanaa kun darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe maaltu argame haga xumuragaa inshaa Allah duula sanitti itti fufna yoo rabbiin guddaan jedhe haga darsiisan keessatti wal geennu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam beekumsaa fi dandeettiin hunduuta rabbii guddaati rabbiin guddaan karaa haqarra nu kaayee karaa haqarratti nu haa tiksu rabbiin guddaan nu qajeelchee nu haa qajeelchu rabbiin guddaan nu jaalate karaa haqarratti waan hamtuu nu jibbisiise gaarii nu jaalachiise balarraa rabbiin guddaan nu haa tiksu جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته